Harka fuunee ashamaa akkam jirtanii hordoftoota YouTube kiyyaa akkasumas immoo karaa toora TikTokiitiin kana hordoftanu mallattoowwan karaarra jiranuu ergaa akkamii akka dabarsanuun qabadhee isiniif dhufee na hordofa. Egaa mallattoo kana hundumti namaatu hin beeka stop jedha. Haa ta'u waan kana irratti xiqqoo si wanti ibsuu barbaadu bakka mallattoo stop jedhu kana irratti maal gochuu qabna? Bakka stop jedhu kana irratti yeroo hundumaayyuu makiinaan jiraates dhiisees sakandii 3 fi erga bira geenyee booda sakandii 3 fi dhaabbannee gamaa fi gamana ilaallee akka deemnu ergaa akkasii nu dabarsaa jechuudha. Stop jennaan dhaabuudhuma jechuudha. Makiinaan jiraatus dhiisus keessaafuu guyyaa qormaata keenya bakka kana sakandii 3f dhaabbannee maarsii tokkoffaa galfannee ilaallee akka deemnu ergaa akkasii nu dabarsaa jechuudha. Inni itti aanu murteessaa kan ta'edha. Kuni bakka kana bakka jireenya namaatii ijoolleen karaarra taphatti. Kanaafuu suuta maarsii tokkoo fi maarsii tokkoon gaaza osoo ittiin kennine miila kan keenya fireeniidhaa fi fireessoonirra keenye akka oofnu ergaa akkasii nu dabarsaa jechuudha. Keessaafuu guyyaa qormaata keenyaa maarsii lamarra jiraatee gaazii itti kennaa kanarra deemna yoo ta'e yeruma sana kufnaa jechuudha. Kanaafiyyuu bakka kanatti yeroo hunda maal gochuu qabdanii maarsii tokkorra keessanii miila keessan gaazii irra fuutanii qophiidhaan bakka kana akka deemtanu ergaa akkasii nuu kennaa jechuudha. Inni kun Einbahnstraße. Einbahnstraße karaa kanarraa gadi seenuu malee achi ol dhufuun akka hin danda'amne kana ergaa akkasii nuu dabarsaa jechuudha. Kanarra ergaa Einbahnstraße kanarra yeroo deemnu mirgatti ka gorru yoo ta'e mirgarra dhaabbannaa. Bitaatti ka gorru yoo ta'e bitaarra dhaabbannaa jechuudha. Ergaa akkasii nu dabarsa. Kun paarkiidha. Fakkeenyaaf mallattoon kun karaa mirgaarra jira yoo ta'e bakka mukti kun dhaabbate karaa oliittis karaa gadiittis akka paarkii gochuun hin danda'amne ergaa akkasii nu kennaa jechuudha. Inni itti aanu inni kun ammoo karaan dhumachuu deemaa fuulduree kan keenya karaan kun ni dhumataa ergaa akkas jedhu nu dabarsaa jechuudha. Guyyaa qormaata keenyaa kanas osoo deemaa jirru yoo bakka kanatti geenye osoo barsiisaas namoota akkas hin gaafanne karaa jiru filannoo qabnu mirgarra karaan jiraate mirgatti goruu bitaarra karaan jiraate bitaatti goruu akkasitti osoo jarree nutti hin himne yoo karaan bal'aadha jenne yoo bakka kana argaa itti seenne kufuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu yeroo kana arginu waqtuma sana karaa filannoo qabnutti bilinkaa kan keenya godhannee waa hundayyuu karaa kanarraa dabuu qabna jechuudha. Walumaa galatti ergaa ni dabarsu karaan fuulduree keenya jiru akka dhumachuu deemu nutti himaa jechuudha. Cufaa akka ta'e. Inni kun karaan yookiin fuuldureetti deemu yookiin bitaatti goruu kanaan alatti mirgatti goruun akka hin danda'amne ergaa akkasii nu dabarsaa jechuudha. Isa kana eenyuyyuun beekaa karaa miillaati bakka kanatti maal gochuu qabnaa yeroo waan kana arginu miilla keenya gaazii irraa fuunee bitaa fi mirga ilaallannee qophiidhaan saffisa isaa gadi buusnee akka deemnu ergaa akkasii nu dabarsaa jechuudha. Inni kun elkaabeen. Elkaabeen karaa kanarra seenuun dhorkaadhaa jedha. Garuu namni makiinaa xiqqoo oofuu yookiin piikaabee namni oofuu rakkoo hin qabu jechuudha. Dhorkaan kan inni ta'e makiinuma isa guddaa kana elkaabee kana qofaafi jechuudha. Inni itti aanu inni kunis ergaadhuma wal fakkaataa mootoraan as keessa deemuun dhorkaa akka ta'e ergaa akkasii nu dabarsaa jechuudha. Inni kun immoo bakka kanatti zooruun hin danda'amu dhorkaadhaa asitti akka hin zoorree kan jedhu ergaa akkasii nu kennaa jechuudha. Bakka kanatti ammoo magaalaadhaan ala argama yeroo baay'ee inni kun yookiin ammoo magaalaan ala bichaalee otoo hin taane bakka kutaa tokkoffaa keessatti makiinaan bakka karaan dhiphoo makiinaan wal bira dabarfachuun dhorkaadha kanuun jedhee ture yeroo bakka kana arginu immoo wal bira dabarfachuun akka danda'amu nu ibsaa jechuudha. Kanaafuu bakka kana yeroo arginu kasilla duddubbee makiinaa deemaa jirru huba hoolan gochuun dhorkaa ka ture amma inni dhumateera huba hoolan gochuu dandeessaa ergaa jedhu nu dabarsaa jechuudha. Ka itti aanu kan inni kun immoo karaan harka kan kee bitaarra jiru dhumachuu deemaa jira karaa harka kee mirgaatti jijjiirradhu of eeggannoodhaan ergaa jedhu nu dabarsaa jechuudha. Kun ammoo fuulduree kan keenya karaan hojjetamaa jirutu jira. Kanaafuu of eeggannoodhaan deemii ergaa jedhu nu dabarsaa. Yeroo baay'ee bakka kanatti yookiin meetira yookiin kiiloomeetiratu barreeffama.
yoommoo mosiluma kana qofa ta'e immoo fuulduree kan keenya yookiin bakki nuti jiru suni karaan akka hojjetamaa jiru ergaa akkasii nu dabarsaa jechuudha. Inni kun karaan mucucaa qabaa of eeggannoodhaan deemii nuun jedha. Yeroo kana maal of eeggannoo akkamii gochuu qabna? Saffisa isaa gadi buusnee deemuu qabna jechuudha. Bakka kanatti jalqaba irratti kan isinitti agarsiisee shirift gishfiindikaayitiidhaan deemi kan nuun jedhee ture silaa gaazii malee maarshii tokkorra keenya kan sila deemaa turre yeroo bakka kana ga'u dhumatee jira ergaa jedhu nu dabarsaa jechuudha.